حرام ما هندوما حرام walumaa galatti xabni teettee taa'anii waan nama lamaan taphatanii waa fidi jechuu fi ammas torbaanitti tapha qabna jechuu fi ammas ammoo shamara waliin seentee guddaa waliin seentee wanni sii kennamu kun parsantiin 70 chaayinaa yahudaa gala yahudaan islaama lafaa balleessaa jirti duniyaa isinirraa kallattiin hin fuutu alkallattiin fuutee walumaa galatti wanni geemii jedhamu as qabaachi qabaan jiru haraama qulqulluu jedhee lafa kaa'e kalee akka rahmat haala kanaan. Aishi gaafii lammatati eega wanni kun haraama ta'e leencareen gadda amma oromoon akkasii wali guurte san eessa godharee an akkam geessu eessa geessu ila amma gaafii bareedana gaafatte gaafii bareedana gaafatte nuti ati kinoo akkanaaf dasna jette hayyuudha beekaadha akkati dubbattu beeyta nama tokkoof jedhee waan tokko haraaman godhu ibaluun jaaladheef karaa rabbii keessatti shari'aa keessatti komiin namni na komatu dantaa isaati asliin abbaa fedhe yoo ta'e akka rabbii dubbadha akka shari'aa dubbadha daliilaan dubbadha komii nama komatu jedhee waan san ammoo waan haraamaa tokko irraa qabee halaalatti galchuun deemu nama akkasiiti dubbiin eega naa ifte booda awwalayyuu duraan halaala haraaman jenne eega dubbiin naa iftee rahmaan bakar naa ibsite haraama qulqulluu jedhee murteesse amma wanni ati waliin qabse rahmaan sheekaa isii eenyutu baaba fatwaa isii geesse isin daliila mara rahmaa fidattan fatwaa gora eessa geessi nama duniyaa dheengadda oromoon nu kennite namni 414 nu kenne kana eessa geessi nu haraama jettani na caqasikaa amma daliila maqaa namaan barbaadu akka keetitti yoo shari'aa bira dhaabadhee dubbiin naa galte akkuma an dubbiin naa galtee waan tokko daliilaan murteesse dubbiin naa galte wanni isheen jedhan dhugaadha daliilaan haasayanii wanni kun haraama jedhanii yoo haraama dhibbaan dhibbatti haraama ta'uu fudhatte waan gootu sitti himna lakki ammootiin waan kanatti naan galle xiqqoo daliilli naan taane yoo jette wanna kana fedha keetiin ammoo waan gootu situ beeka gaafa haraama qulqulluu bakka dubbii tanan fudhadhata shari'aa natti himtanii dubbii oromootiin shari'aa na himtanii daliilaan natti himtanii jettee ka fudhattu taate duniyaa san waan gootu ammuma sitti hima filannoo keeti. Inaamma ani dubbiin ana bira zaahiraa beeytanii ana biratti illee zaahira teessan xiqqoo irra butaa qabdi godha sheeka uummata dhaggeeffadhaa kan haasoo ta'e na dhaggeeffadha amma wal dhaggeeffadha. Ayyee. An dhugaa dubbachuuf yoo ta'e warra amma isin asirraa feemasa maal jettan kana tokkoffaa an feemasaa miti doktora takka jedha achitti qabadha takka jedha lammata wallaahi ani takka akka feemasatti illee of ilaallee feemasaallee miti doktoriidha tanuma fudhadhaa isin waan abbaan hin jaalanne hin barbaanne nama waamullee shari'aan hin dhoogga waan ta'eef isinii galee takka jedha lammata leencallee yoo ta'e yoo baay'inna wal caale malee haraama yoo ta'e haraama isinillee nyaattan an isiniyyuu kennee beeka harka kiyya kanaan ina dhugaa hin fixadha laama jedha sadaffaa leenca tokko lama yoo osoo hin taane leenca kanaa olii halkan tokkotti miliyeena 7 kunoo ka biyya jiru ka risiitiin jiru halkan tokko keessatti ummata keenya karakkate ibin osoo ganda biraan dhayne ummata sikkoo manda ummata arsii qofa miliyeena 7 guurree beeyna sinii galee miti haraama yoo ta'e haraama aslii qofaa miti bani aadam hundatu nyaataa jira akka oromootitti illee oromo hunda nyaataa jira akka gandaatitti illee ganda hunda nyaataa jira anuu harka